السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشماركم هنا كبجمتو تداوتو عشان دكتيرتو أكم جتان ونجا جرا الحمد لله رب العالمين. داوتو تكينا أرا ميشا بوليين تننا ولا ما كبدير فيه ميشا تكورا كنا يجي فيديو لما قدروا تقول تيري كبدير فيه جرا داوتو تكينا إن اللي ميشا بوليين تنا ميرا ما رزين تجسس جرا داوتو تكينا ميشا نبوليين تنا ميرا ما أكم أرجع كنا جتي سوجي تكتكو ساتنين تجسس أگر فيديو كي أنا جين توران شير لايك سبسكرايب جرا رامبتنا داوتو تكينا warri mootu meeshaa barbaadan meeshaa kamuu yoo ta'e nurra argama ashaa inni gadi bira dhuftanii meeshaan dhabdan tokko illee jiru isiniin jechuu barbaada. Wantoota kenna lakkoofsa bilbila kennaa duwwaa 977 jechuudha. Karaa wasaappiin qooddatanii jedha. Wantoota kenna ammaan kallattii maaliin meeshicha gatee ibsitima masoobii biddeen fi masoobii daabboo qabdi boleetiin kenna kun akkuma argitan kana walirraan qophaa'ee jira jechuudha. Masoobii biddeen akka daabboo buddeena 2015 daabboo mootiyyuu 2013dha. Disti saramiki abbaa shanii qabdi obboleettiin kenna. Disti saramiki abbaa shanii akkuma beekamu kana kunu darajaa isaatiin tokkorraa haga shaniitti xiqqaarraa guddaatti jira. Meeshaan kun made in German jedha. Biyya Jarmanitti hojjetamte jechuudha. Distiin saramikii kun meeshaa akkam faaltee eeggatti bareedduudha. Gatiin isii qarshii 9,500 bitamti. Daawwattoota keenya distiin saramikii yeroo ammaa kana gatiin isii baay'ee qannasee jira. Bitaadhaa isin jechuu barbaada. Daawwattoota keenya kan ta'an feermusii warqaamaa qabdi. Feermusii kun akkuma argitan kan akkaan kwaaltii eeggatti bareeddu tan firee lama qabdee jechuudha. Daawwattoota keenya lamaan isaa warratti gurgurama. Nuti ishii keessaa baafne malee sirriitti ishee gabiisatti meeshaa kwaaltii dhufuudha jechuudha. Feermusiidhaan kunniin nuti isin agarsiisu baala kanaan yaafne booda immoo deebisnee isheen jechuudha. Daawwattoota keenya gatiin isaa qarshii 5,000 bitama. Innillee meeshaa qannase keessaa isa tokkodha. Kan itti aanu daawwattoota keenya burcuqqoo shaayii aynata lamaan qabdi. Teessoo qabduu fi hin qabne qabdi jechuudha. Daawwattoota keenya kun akkuma argitan kan lachuu kaartoonii keessatti gatiin isii lamaan isii walirratti qarshii burcuqqoo shaayii 1,800 lamaan isii walirratti jechuudha. Firee 12 burcuqqoo saanii zirgii firee 12 qabdi jechuudha. Saanii zirgii kun akkuma argitan kan ay jirti jechuudha. Wantoota keenya saanii zirgii akkaan oriijinaala fi kwaaltii taatedha. Wantoota keenya saaniin kun furduudhaallee baay'ee namatti tolti jechuudha. Wantoota keenya yoo kan isiniin jedhu yeroo hundaa ni argamti kan bitachuu qabdan jechuu kiyyaa miti. Gizee qayyaramtee dhufti. Qayyaramtee dhufti keessaa xankaaran tamte jette tamtaate ilaallee binne jechuudha. Wantoota keenya wal caaltii waan ta'eef sadarkaa qabdi waan ta'eef jechuudha. Wantoota keenya sadarkaa tokkoffaa isaanii tun baay'ee furduudha. Gatiin isii 1,650 fireen 12 isii mandajaa karaba qabdi. Kun kan kana jirti marka jirra jirtana gatiin isii qarshii 800 kan biraan mootu burcuqqoo bishaanii firee 12 qabdi boleettiin tenna. Kun burcuqqoo bishaanii firee 12 ishigii kana keessatti yeroo hunda baasee dardaree isin agarsiisa waan ta'eef ni beektanii homaa garaagarummaan qabdu akka durii jechaafin ishigii keessatti isin fidee firee 12 fireen 12 isii burcuqqoon bishaanii qarshii 200 joogii bishaanii tokko qabdi. Kun joogii kanallee yookaan burcuqqoo dardaree isin agarsiisaa ture amma garuu addisaatti hidhaadha kan akkana bareeda. Burcuqqoo isa wajjin walitti maachidha baay'ee bareeda jedhamu kuni. Gatiin isaa birrii 800 bichaadha. Daawwattoota keenya qixxaanu sin dabarsaa qixxaanu maankaa 12 maankaa shaayillee 12 qabdi boleettiin tenna. Kun akkuma argitan kana maankaa nyaataa fireejaa walirratti firee 12 shaayii immoo ishigii tokko keessatti firee 12 ashagamee gurgurama jechuudha. Maankaadhaan kun maankaa akkaan kwaaltii waan ta'edha jechuudha. Daawwattoota keenya gatiin isaa kan nyaataa 250 kan immoo shaayii 150dha. Siinii fannoo qabdi. Siinii fannoo ishigii keessaa hin baafne maaliif meeshaa deemu waan ta'eef ashagamee akkuma ta'etti akka deemu barbaadna jechuudha. Siinii fannoo tun immoo yoo ishigii keessaa baate akkasitti deebisuudhaaf xiqqoo namatti ulfaataa kana jechuudha. Kun akkanumatti fannifamtee ka'aananii ka sukkaaraa siinii masxamacaa 6 siinii 6 qabdi jechuudha. Daawwattoota keenya siiniin tuni akka fotorraa kana jechuudha. Daawwattoota keenya siinii fannoo tun 3,200 gatiin isii maashina shunkurtii qabdi boleettiin tennaa. Kun maashina shunkurtii achi gubbaarra jira jechuudha. Daawwattoota keenya siinii gubbaarra isa jiru kanaadha. Mabraatiin dalagaa ni beektanii meeshaa ismaartii ta'edha. Qarshii 2,800 distii 7 qabdi. Distii abbaa 7 jechuudha. Isa sibiilaa asitti argitan kana jechuudha. Distiin kun distii abbaa 7 kun qarshii 4,800 bitama. Daawwattoota keenya kan itti aanu maashina buna daakuu jedha. Maashina buna daakuu niiman yeroo hunda binnaan nu biratti beekamtudha. Kun maashinni tun buna daakuudhaaf mana nama tokko keessatti baay'ee gahaadha jechuudha. Daawwattoota keenya gatiin isii qarshii 800
kabira mandaja kasala qabdi obboleettii ta'e mandajaan kasala kun akkuma argitan kana asna bira jira warqajii guddaa irra kaa'ee kana jechuudha otoo kennaa gatiin isaa qarshii 700 bitame mandajaan kun kana fakkaataa ka ittaan sin dabarsaa cilfaa lama qabdi cilfaa lama kun cilfaa lama naafiti isin jennaan cilfaa garaagaraa bitee jira tokko qabatii tokko karuuza jechuudha kuni waxiidhaaf ka ta'u yoo millee kan hin haqanne kan zaayine cilfaa kan kwaaltii ta'e jedhamu kunillee akkasuma kun ruuzaaf ka ta'u waallichaaf ka ta'u jechuudha lamaan isaatu iyyuu meeshaa kwaaltiidha daawwattoota kennaa cilfaa lama qarshii 400 tirii lama qabdi kuna tokko kan meeshaa irra jiru kana tokko jala jira jechuudha kun tiriin kun tirii lama kun akkuma ariitan kana meeshaa irra jira gatii isaa isinitti hima tiriin kun 700 kuma tokkoo fi 400 lamaan isaa gabaraamu makarajii lama qabdi makarajii lama takka abbaa leetira tokkoon isa kana makarajii baay'ee bareedduu taate dhaabamni danfisuu dandeettanii waan barbaadan gama danfisuu dandeettanii akkuma argitan kana maxxanee mataa isii dandeetti qabdi kuno qarshii 600 toladdeesi kun immoo daawwattoota kennaa kun akkuma argitan kana abbaa leetirii lamaati markajii guddaadha kun akkuma argitan kana kwaaltiidha ka duraanii caalayyuu layyatti jedhee dhufe jechuudha markajiin kun gatiin isaa qarshii 1,100 fi 100 jechuudha daawwattoota kennaa share like subscribe gochuun irraa fatinaa viidiyoo kennaa like waliif godha akka nama bira gotaa isiniin jedha amma meeshaa obboleetti kennaa meeramaa fiixee jira ka itti aansin dabarsa agaruma viidiyoo biyyaa wajjin tura isiniin jedha daawwattoota kennaa meeshaa obboleetti kennaa Ayyee daawwattoota kennaa meeshaa Zeenabaatti taree jira meeshaan Zeenabaa meeshaa xiqqaadha Zeenabaan immoo galtee biyya keessa jirti yeroo ammaa kana erguu fi jedha jechuudha daawwattoota kennaa meeshaa isi daawwattoota kennaa eelee buddeena eelee daabboo qabdi jechuudha daawwattoota kennaa eeleen buddeena akkuma isin argitan tana ka jala jirtu tana qarshii 7,500 eeleen tun jechuudha daawwattoota kennaa gatiin isillee qarshii 7,500 isin jedheera maashina daabboo qabdi Zeenabaan kun maashina daabboo isa kana jechuudha daawwattoota kennaa maashina daabboo akkaan kwaaltee argitan kana isa kana sadi qaba jechuudha daawwattoota kennaa guddarraa haga xiqqaatitti qaba beetanii nama hedduu bitaa turre jechuudha daawwattoota kennaa kun maashina oriijinaala ta'edha gatiin isaa qarshii 13 yeroo ammaa kana daabboo ofii tolchuu dandeesse jechuudha obboleettiin ta'ennaa dirqama meeshaa guddaa nama barbaadu bituu osoo hin taane nama meeshaa xiqqaa barbaaduuf illee haala kanaan binnee kan nama lama walirratti fuunee yookaan nama sadii walirratti fuunee viidiyoo hojjechaa gadhiifnee jechuudha daawwattoota kennaa kan itti aanu rakabootii ifaa qabdi rakabootiin ifaa kun as jira daawwattoota kennaa kun rakabootiin ifaa siirii tana jaha qaba ofii isaati kunooti fermeelloo tana qaba manda jabana irra kaatanii fi ixaanaa xiqqishoo tana qaba jechuudha daawwattoota kennaa gatiin isaa qarshii 4,000dha giloobaa sahan qabdi giloobaa sahan kun akkuma isin beektan kan huma gadi irraa waan inni jira qabu tokko hin jiru meeshaa kwaaltii eeggateedha haala kanaan garagarree jira feestaan isaa dhuma kana irraa hin baafne deemuudha waan ta'eef meeshaan kun qarshii 5,300dha feermuzii warqaammaa qabdi feermuzii warqaammaa kun argitan kan akka inni jiru inni argitanii baay'ee akkaan bareedadha meeshaan kun qarshii 5,200 bitame jechuudha meeshaan kun bubbulee jira daawwattoota kennaa suni 5,000 kun 5,200 ittiin jedhina kun amma yeroo ammaa kan xiqqoo gadi qannase gatiin isaa duraan doon 5,500 iyyuu kan 5,200 bite kan fakkaataniin jedha daawwattoota kennaa sufraa lama qabdi obboleettiin kennaa sufraan kun lamaan gatiin isaa qarshii 2,400dha sufraa nyaataatiif sufraa bunaati jechuudha daawwattoota kennaa kun kan buna jala afatan akkana jedhu kun argitan kana sufraa akkaan bunaaf gahaa ta'edha daawwattoota kennaa kan nyaataan mootu baay'ee bal'aadha yeroo deeggarsa keessummaa qabdanillee yeroo ramadaana waan nyaata garaagaruudha sirriitti na waaxaa jechuudha akkuma argitan kana caalaa garuu yaadni daragalaa hin jedhee yaadaanii kana fakkaatan jedha daawwattoota kennaa sufraa kana sufraa mana biyya keessatti illee itti fayyadamaa jirudha akka meeshaa akkanatti tole waan ta'eef isin hundaafuu isin bitaa jira kalarii haala adda addaatiin dhufa kalarii hunda wal fakkaataa aduu warqaammaa bitee argachuu hin danda'u maaliif firee 12 bakka tokkotti binnaa firee 12 san keessaa kanatu jira warqaammatu jira kalar hedduutu jira jechuudha daawwattoota kennaa kana fakkaataa gatiin isaa 2,400 isiniin jedhee jira meeshaan har'a qabadhee isinii dhufe kana fakkaataa viidiyoo biraatti wal deemnu nagaan nu tura like gochuun irraa fakkaataa viidiyoo isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh